in sodaachisa jechuudha. Yeroo kanarratti immoo yoo ani osoo fiikooti leexoo kollee jiraadhe maamiti garuu yeroo kana too booski takka na dha'ee lafa na buusuu danda'a. Saba kana ta'eef ani waliin taa'ee haasa'uun hin sodaadheni deemuunis ni sodaadhe jechuudha. Na lafa biraa irratti inni beellama naa qabu. Garuu jara isaan kana waan baay'ee isaan kabajuuf hedduu tokko iddoo guddaa waan isaanii qabuufi achitti isaan naa beellamee jennaaniin mana isaaniitti mana miizee kootitti achitti dhaqee isa waliin haasa'aa ture. Haasaa achitti waliin haasofne akkuma jalqaba siniin jedhee waraabuudhaaf illee naaf hin mijanne viidiyoo waraabuudhaafis naaf hin mijanne maaliif hin jarri kuni anaaf jedhanii raawwatanii iddoo kanatti dhaqanii Yooyaa ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota koo nagaa qabdanii ani nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo samana kan isinirraa badeetiin jira xiqqoo haalumti naamu jechuu diddee tanan isinirraa badee egaa kana quba qabdu jedhee abdiin qaba naa beektus jedhee ni abdadha. Haalli jiruuf jireenyaa baay'ee ulfaatti akkasuma immoo haala ani keessa jiru hundi keessanuu hin beektu waan ta'eef amma guyyaa hedduu tureetiin deebi'ee isinitti dhufeen jedha. Maal isinitti fakkaatee egaa waa'ee abbaa manaa kootii garseeratiin xumurannaa akkan isiniin jedhe hin beektu. Akkasuma immoo akka egaa sistariin illee dhuftee wantoota qabu gara maqaa isiititti jijjiirradhu isiniin jedhee isinitti himeetiin jira. Inni akkuma ta'etti otoo jiru guyyaan isaa dhiyaatatuma jira jechuudha. Guyyaa kana jedhee isiniif immoo guyyaa kana jedhee gaafan dubbadhee aga sanatti yookiin fixiratiin natti gochuu danda'u waan ta'eef guyyaa muraasa tafe jechuudha. Ishinis achi xumurattee tanii jechuudha fi haa ta'u malee namoota natti argisee na rakkisee jechuudha. Hiriyoota isaa guyyaa guyyaarra namni dhufee as dhaabbataati ture. Na rakkisee jennaan har'amee waanuma inni jechuu barbaadee nan laala jedhee raawwadhee bakka isaanitti naa beellama itti dhaqee viidiyoo waraabuudhaaf immoo haalli naaf hin mijanne waan mana namaatitti jechuudha. Kanneen waamee mana hiriyoota isaatti akkasuma namumaan ani beekudha jechuudha. Namoonni inni natti ergaa tures namoota kana dura ana miizolee dhuma naaf ta'anii jechuudha. Miizolee dhuma kooti. Mana miizee kiyya waannaa egaa hin beektu miizee waannaa lammataa jedhama akka aadaa keenyatti namoonni aadaa garaa shawaa garaa keessa jirtanii akka namoonni wallaaltanii jirtanii jechuudha waa'ee miizolee kana. Endoo mamma yeroo hintinii ta'eeti miizee waannaa lammataa kan dubartii kan dhiiraayyuu kan godhatanii jiranii. So haa ta'u malee mana miizee kiyyaatitti nu waamanii achitti egaa teenyetii haasa'atanii turre. Agaruu viidiyoo waraabuudhaaf haalli naaf hin mijanne sababa kana ta'eef dhiise jechuudha. Sagalee isaanillee na waraaba jedhee sanaan bakka waliigaltee nuti hin jiru caacataadha. Omaa namaaf jechumti takka wanti keessaa fudhatanii raawwatanii irraa dubbatan tokko hin jirtu jechuudha. So haa ta'u malee egaa namni balleessa ofii ol kaawwatee garaasaa keessa kaawwatee ofii isaa akka gaarii of taasisee gaarummaa isaa himata jechuudha. So achitti gaafa dubbatu gaafa walitti dhufnee namoota kana keessatti haasofnu anumaan ana balleessituu godhee raawwatee anuma waa meeqanaan jedhee na himate malee anatu balleessee anatu kana sii godhee anatu sii miidhee raawwatee wanti inni dubbate takkallee hin jiru jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha fi wanti tokko hin jiru jechuudha. Maaliifini yaada koo naa fudhachuu diddee erga wanti kun ta'een booda yaabadu jennaan balleessuu diddee ana akkamittiin balleessuu danda'a. Erga ta'een booda aniyyuu namoonni baay'een keessanii hiriyoonni kan koos hin jiru jechuudha. Gara keessatiin kan na dubbisanii atu oggaa amma kanaa turte oggaa amma kanaa oggaa 13 oggaa aga kanaa turte nutu anu micoon tokko afaan jirti jechuudha. Baay'ee nama natti dhiyaatudha jechuudha. Anu fakkeenya si godhataa jira. Si irratti ilaallataa jira. Anis galee raawwadhee dhuguman nan godhadhaa waan kana. Jedhee raawwadhee isinis irratti ilaala dhuguman galee ala godhadhaa dhuguman galee anis akkas jedhee raawwadhee ilaalaa jira. Gaafa ati akkas naan jettu baay'een gammadee jettee raawwattee na dubbisaati jechuudha. Sootiriidhaan gar keessatti na dubbisti. Akkas jettee raawwattee na himaati turte jechuudha. Inni waan takkan godhin hin balleessin. Namoonni baay'een keessan immoo kun gara sooshaal miidiyaatirraanis gaafa yaada keessan naaf qoodanii akka nani waan kana keessa hin galle akka nani hin balleessinedha jechuudha. Kan isin naaf yaada keessan naa qoodaa turtan naa dubbataati turtan jechuudha. So anis immoo oggaa amma kanaati ture waan kana balleessuun qabu wayifuu wanti kun uumame kanan jedhu anis murteeffadhe jechuudha. Maarree waan kana ta'eefuu inni immoo maal jedhaa kana naa dhaga'uu diddee ofii isiitiif fedha isiitiif kana wanta kana akka ta'u barbaaddu
namni tokko irsaaf niitii ta'ee erga jiraatee mana tokko keessa erga jiraatee waan gochuu qabu tokko wal mari'atee raawwatee erga waliif furmaatan taanii akkamittiin wal faana jiraachuu danda'a laalaan akkas jechaa miti jechuudha kan inni ture. Akkamittiin wal faana jiraachuu danda'a erga tokko dhaga'uu dadhabee akkamittiin wal faana jiraachuu danda'a sababa kanattiin gateetii irraa ba'e malee ani haadha banaa biraa qabaadhes miti ilmoo biraas qabaadhee miti an akkana jedhamee fi namni walitti nu naquu barbaadeti nama kuni oduu namaati malee ani waan kana keessa jiraadhee miti waan kanallee uumameetii miti wanti kunilleedha oduu namaati akkas ta'e akkas jedhame malee ani waan kana keessa hin jiruudhaan kan inni dubbate akkasuma immoo namoonni dhaabbataadhaan beekan akkasuma intallettiirraan itti siqee dubbisee jedhee jennaan intallettiin ifaa ta'uu diddee naa himuu diddee na dhoksite malee ani intallettiidhuma jedhamte kanallee argeetiin hin jira ilmoodhuma jedhame kanarree argeetiin hin jira jechuudha waan ijoollee kootiin adda ta'e hin jiru dhuguma dubbachuu fi qurrutti ijoollee kootiitti gaafan mucicha gaafan argu jechuudha. So kanaafiyyuu ani oduma ta'es wanti kana na haarsuuf hin jiru jechuudha. So kan na haarse ana maalinni tokkoffaa gaafanni waan kana dubbadhu manaa bahee deemuu isaatii lammaffaa immoo har'aasuma deebisee ofumaa balleessee raawwadhee waan an qabu naa hiri naan jechuu isaati jechuudha kan na haarse malee ani namni kun maaliifin uggaamma kanaa ani irraa ture maaliif ilmoo godhatee na eege yookiin maaliif ilmoo godhateedhaaf na haarsine nama haarsuu hin dhiisu garuu inum nama haarsa. So dhalli namni tokko hin beekamu qaba. Namni tokko beektanii akkuma bifti keenya gargarii yaanni keessa keenyas hormooniin keessa keenya jirullee garaagarummaa qaba hundumti keenya iyyuu jechuudha. So kanaaf iyyuu ani kan itti murteessine maaf akkas ta'es jedhee yaanne garuu tokko na dhoksuu isaati lammaffaa immoo gaafan ani asitti dhala godhadheedhu wanti kun ta'uu hin qabu baduu hin qaba waan jedhameefi sadaffaa immoo iyyuu manaaf ofuma isaati gaafa wanti kun dubbatu manaa bahee deemuu isaati. Afraffaan immoo qabeenya qabu naafiri jedhee raawwatee natti dhufuu isaati jechuudha deebisee ofumaa bahee deebisee raawwatee amma gaafiidhaaf akkana natti dhufuu isaati jechuudha ana kan na haarsee akkan ani jabaadheellee waan kana ittirratti mormadhu kan na taasise waan kana jechuudha akkana dubbadhullee kan na taasise waan kana namoota firree barnoota ta'a jedhee raawwadhee akkanani waan kana dubbadhu kan na taasisillee waan kana jechuudha isin galee. So ammas kan inni deema fi jiru maalinni haala amalaan naqabee gaamas dhuftee raawwattee isheenis wantoota jiru gara maqaa isheetti zooru jedhee raawwadhee waa'ee mucattis dubbadheetiin hin jira. Sababa kana ta'ee fi fiidicha argeetiin natti fakkaata. Jidduudhuma kana keessanii namoota natti dhiyaatan namoota ani jaalladhu namoota bakka naaf qaban jidduu keessa deemee raawwatee namoota kana isaan natti ergaatii jira jechuudha akka isaan gara koo dhufanii raawwatanii gara isaaniitiin akka furmaanni isaaf kaawwamu barbaade aga ammaatitti gara seeratti deemee seeraan nan gaafanne akkuma dhageessan ala darbee seeraan na gaafadhu jedhee dubbadheen hin ture seeraan na gaafadhu deemiti gara seeratii waan barbaadde narraa fudhachuu dandeessa jedhee itti dubbadheen hin ture garuu aga ammaatti gara seeraa hin deemne jechuudha. Ammas garuma keessatti namoota natti dhiyaatan namoota ani jaalladhuun natti ergee raawwatee akkasittiin jechuudha natti neede. Sababa kanarraan kan ta'e anis jara isaan kana kabajee bakka mana isaaniitti nawaamanii bakkeenni kana dura naa beellamaa turetti hin deemne nana fe'anii hirraayee akka mana isaaniitti isaan dhaqee raawwadhee isaan achitti na haasofsiisu taasise jechuudha. So anis alatti deemee isa waliin haasa'uudhaaf nan sodaadhee maaliif ani fayyaadhum kooti fuuyyuu isumayyuu itti dhiyaadhee itti haasa'uudhaaf isa silkiidhaan akkasitti natti caffaru qaamaan bira taa'ee haasa'uun hin sodaachisa jechuudha. Yeroo kanarratti immoo yoo ani osoo fiikooti leexoo kollee jiraadhe maamiti garuu yeroo kana booski takka na dha'ee lafa na buusuu danda'a. Sababa kana ta'eef ani waliin taa'ee haasa'uun hin sodaadheenii deemuunis ni sodaadhe jechuudha. Innaa lafa biraarratti inni beellama naa qabu. Garuu jara isaan kana waan baay'ee isaan kabajuuf hedduu tokko iddoo guddaa waan isaanii qabuuf achitti isaan naa beellamee jennaaniin mana isaaniitti mana miisii kootitti achitti dhaqee isa waliin haasa'aa ture haasaa achitti waliin haasofne akkuma jalqaba siniin jedhee waraabuudhaaf illee naaf hin mijanne viidiyoo waraabuudhaafis naaf hin mijanne maaliif hin jarri kuni anaaf jedhanii raawwatanii iddoo kanatti dhaqanii akkanani mana isaaniitti dhaqee namicha kana wajjin haasa'u yookiin immoo isatti dhiyaadhee waan jiru waliin haasofnee furmaata akka godhannuuf na barbaadanii yoo mana isaanii keessatti immoo kaameraa dhaabee viidiyoo irraa waraabadhu isaaniitti hin gammachiisu waan ta'eef sababa kanatti ofirraa dhiise jechuudha. Egaa kanaaf iyyuu wanti nani keessa jiru kana fakkaata
ammas wanti inni deemuu fi qabeenyuma hirachuudha malee furmaata biraa wanti inni fide tokko hin jiru. Akkuma beekamu haadha manaa qabaachuudhaanis mormateetii jira, ilmoo qabaachuudhaanis mormateetii jira jechuudha. Kuni shira diinatii, diinni walitti nu naquudhaaf akkas godhe malee ani ilmoodhuma wayituu hin qabu. Wanti immoo ani manaa na baaseef maalinni yeroo kanatti firii ta'ee tanan jiraachuu barbaada, cannaqamaa jiraachuun barbaadu, dhiphataa jiraachuun barbaadu, wanti amma raawwatame kuni akka raawwatamu barbaadu, akka uumamu barbaadu ani jechaati jiru. Uumamu keessa darbee egaa raawwatamu keessa darbee yaa ba'uudhaaf jechaati jira. Wanti godhamu tokko illee hin jiru waan ta'eef amiin jedhanii fudhachuudha waan jiru hundumaayyuu sababa kana ta'eef egaa umaa gochuun hin danda'amne.